Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Mediaati. Oduu waliin ani ibsaa gadaati. Dura dursuun oduu hangafoota. Haleellaa boombii Naqamteetti raawwatameen namni tokko du'uun namni 9 madaa'uun poolisiin magaalaa Naqamtee beeksiseera. Loogii fi moggatti qabuun ijoollee qaamni miidhame irra jiru dhaabbachuu qaba jedhan dhaabbanni bu'aaf hin hojjenne kan Minisoota keessa jiru. Afrikaan talaallii dhukkuba COVID-19 argachuun duubatti hafte jechuun World Health Organization himee jira. Iraan haleellaa Israa'el buufata niwukileeraa ishee irra qaqqabsiisteef haaloo baati jedhanii jiru. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenya chaanaalii keenya subscribe gochuun odeeffannoo waayitaawwan akka isin bira ga'u gochuu dandeettu. Ammoo oduu bal'inaan. Haleellaa boombii Naqamteetti raawwatameen namni tokko du'uun namni 9 madaa'uun poolisiin magaalaa Naqamtee beeksiseera. Magaalaa Naqamteetti sanbata darbe boombiin dho'ee nama ajjeesuu fi namoota hedduu madeessuunsaa poolisiin beeksiseera. Ajajaan poolisii magaalaa Naqamtee qaamota haleellaa kana raawwatan jedhan ibsaniiru. Namoota haleellaa kana raawwachuutti shakkaman qabuun isaanii dubbataniiru. Abbaan qabeenyaa hoteela boombiin irratti darbatame maamiltoota keessaa malee hojjettoonni isaanii keessaa namni akka hin madoofne himaniiru. Qabeenyi isaanii garuu akka manca'e dubbataniiru. Loogii fi moggatti qabuun ijoollee qaamni miidhame irra jiru dhaabbachuu qaba jedhan dhaabbanni bu'aaf hin hojjenne kan Minisoota keessa jiru. Dhaabbanni kennaa jedhamu kan ijoollee qaamni miidhame gargaaru as Yuunaayitid keessatti kutaa Minisoota keessatti waggaa 2 dura hundeeffame. Kaayyoon dhaabni kun hundaa'eef loogii fi moggatti qabu ijoollee qaamni isaanii miidhamee fi maatii isaanii irra jiru akka hafu hawaasa dadammaqsuu fi hubannoo kennu yoo ta'u, duula kanaas hawaasa keessa jiraatan darbees Kanaadaa fi Awustiraaliyaa keessatti jalqabuu dubbatu bu'uureessituun dhaabbicha adde Haliimaa Looloo. Sababa COVID-19 hojiin isaanii danqamee kan ture ta'us amma ijoollee qaamni miidhame keessumaa hiyyeeyyii ta'an gargaaruuf gara biyyaa deemuuf kan jiran ta'uu ibsan adde Haliimaan meeshaa kan akka wiilcharii fi barnootaaf gargaaru illee NGO lookoo jedhamu kan kennuuf waadaa nuu seeneera jedhaniiru. Dhaaba kaayyoo kanya wal fakkaatu kan biyya keessa jiru kan akka Diaspora Foundation waliin illee hojjechuuf karoorsineerra jedhan adde Haliimaan. Afrikaan talaallii dhukkuba COVID-19 argachuun duubatti hafte jechuun World Health Organization himee jira. Jarmiyaan fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummoota talaalliin COVID-19 gara Afrikaatti ergamu hanqina dhiyeessee fi yeroon itti qaqqabsiisuuf karoorfame boodatti harkifachuu irraa kan ka'e danqamuu isaa beeksiseera. Jarmichi akka gabaasetti hanga ammaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miiliyoona 4,300 yoo ta'u, kanneen keessaa 100,000 fi 14,000 ta'u lubbuun dhabuun beekamee jira. Iraan haleellaa Israa'el buufata niwukileeraa ishee irra qaqqabsiisteef haaloo baati jedhanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Mohammad Jaavad Zaariif haleellaa Israa'el buufata niwukileeraa Iraan irra qaqqabsiisteef haaloo baati jechuun dubbataniiru. Qondaaltonni Iraan akka jedhanitti buufanni gabbisa yuuraaniyeemii Naataazaa dilbata kaleessa haleellaa shororkeessummaaf saaxilamee jedhan kan erga dhiyeessanii anniisaa adda cite gabaafamuun boodadha. Buufata Naataazaatti maashinni haaraan hojii saffisiisu hojiirra oolee ture. Iraan haleellaa kana haaloo akka baatu beeksisuu hordofee Israa'el dhimmicha irratti amma yoonatti yaadan kennine. Haa ta'u malee raadiyoon hawaasaa maddeen basaasaa biyyattii waabeeffachuun akka gabaasanitti dhaabbanni basaasaa Israa'el Mosaad haleellaa saayibarii kana duuba jira jechuun himaniiru. Akka maddeen basaasaa kun jedhanitti haleellaan kun isa Iraan gabaasteen ol mancaatii guddaa qaqqabsiiseera. Qondaaltonni basaasaa Ameerikaa barruu New York Timesitti akka himanitti dho'iinsi guddaan mudate sirna dabarsaa anniisaa lafa jalaa buufatichaa barbadeesseera. Qondaaltonni kun akka jedhanitti Iraan buufata gabbisa niwukileeraa kana deebistee banuuf yoo xiqqaate ji'oota 9tti fudhata. Dhaabbanni Oduu Nuur kan mana maree nageenya ollaa aanaa biyyattiitti hidhata qabu tajaajila tika biyyattii keessa odeeffannoo argate yeroon akka gabaasetti namoonni adda cituu dhiyeessanii ibsaa uumameef ka'umsa guddaa ta'eera.
baramuu tarkaanfii barbaachisaa fudhatamuun to'annoo jala ooleera. Waliigaltee dhimma niwukilaraa bara 2015 pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeessan keessaa bahan deebisuuf tattaaffiin wayita taasifamaa jiru kanatti guyyoota muraasan as Israa'el sagantaa gabbisa niwukilaraa Iraan irratti akeekkachiisa baasteetti. Pirezidaantiin Ameerikaa yeroo ammaa Joo Baayiden waliigaltichatti deebi'uu barbaadu. Haa ta'u malee Iraanii fi gartuun biyyoota irraa jabeeffatan kanneen akka Chaayinaa, Raashiyaa, Jarmanii fi UK'n ammayyuu yaada tokko qabaachuun Ameerikaan qoqqobbii Iraan irra keessee turte kaastee biyyattiin gara waliigaltee gabbisa niwukilaraa ishee xiqqeessitu akka deebitu himaniiru. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Iraan Saayid Kaabtaabzii magaalaa guddoo biyyattii Teeraanitti wayita ibsa kennanitti Israa'el haleellaa kana duuba jiraachuun dhugaadha jedhaniiru. Balaan qaqqabe garuu akka carraa ta'e nama tokkollee hin miine. Naannoos hin miine haa ta'u malee balaa qaba jedhanii jiru. Gocha akka namoomaa akkasii bulchiinsa zoonastaatti raawwatame jedhan Israa'elitu quba qaba jechuun dubbataniiru. Obbo Kaataabiis Saantaayifaagaan yookaan maashinni IR1 jedhamtu balaa kanaan manca'e kan isa duraan irra fooyya'ee ta'e bakka buufamaa jedhanii jiru. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa Oromiyaa Global Media Afaan wajjin turtii gaarii.